السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمعة كفونا جرت فيلمان رمو أقالي في قاروان إدي الدنيا رترقمتني بقي نجاتني ربي الساعة مجتن تنا إسين جايزين إنجا كان نجاكوت الحمد لله على ربي تموت بيلا ورتموت بفماتي تاتن هيدو تكجلات وما إسين إنجا أو رجنا هارا وقرشانا لك يا عرفت كوتا تدبل ما ماتي كي سبسكرايب لايك كشوم ماتي كي تأسين إنجا وقولا ينتيا har'a wanti isinii qabadhee dhufee viidiyoo gabaabduu masaaja yookiin maaksii fuulaa jechuudha. Maaksii fuula keenyaa qabadhee dhufee innillee maali jechuun keessanii oolu akkuma isin argitan kun saana duwwaadha. Isin asitti argitan kun ammoo ruuza jechuudha. Ruuza daakkamaa asitti daakee asitti naqee jira. Daakkataa asitti naqataa asii itti fayyadama jechuudha. Inni asii argamu kun ammoo haliimni doodha. Haliimni doo namni wallaalee hin jiru. حليمني دولا أم أكمل تلفن والجماع إلى الوجودا بسم الله حليمني دون هدو صافو لكينا هدو صابريد أغوغاك أما كينا لافسو هدو صا جهي قداك أبجتشورا كمار جدن كنو ما كافنا فوقو حليمني دو أستي قرأ أجتشورا حليمني دو إرقى ستي قرأ إمبودتي وانت تجبل وجماع إلى لجتشورا حليمني دو نكما يو قرأت لأنو قرأ فايداك أبو كنا فكينا دائما اللي فايداك أبو غوغاك أما كينا تفلي هدو صا فايداك أبجتشورا hedduu isaa bareedaadha. Inni kun ammoo sugaara jechuudha. Sukkaara asitti sukkaara lemaan kana tokkotti dabala jechuudha. Sukkaaras hedduu isaa bareedaadha. Qaama keenya hedduu isaa bareechisuu fi laaffisuu fi akkasuma gogaa dudu'eetiin jedhe nurra gogaa walitti santar jedhe kakaasuu fi deebi'eetiin haala bareedaan qaama keenya bareechisa jechuudha. Isa kana yeroo hunda torban keessatti yeroo lama dibatta fuulli keessan dibataa fi yookiin kireema uumamaa adda addaa magaalaa irraa bitattanii dibachuu irra isa kana manatti fayyadamtanii maaksii fuula keessan gootan bareeda isiniin jira obboleeyyan kiyya. Akkuma argitan kinoo ammas ruuza kanallee maangaa kana tokkotti dabala jechuudha. Maangaa kana tokkotti dabaleera. hedduu isaa ruusni hedduu isaa fuulli keenya bareedaadha. Anda akka dheegnu asitti naqadhee torbee keessatti ala lama dibadha jechuudha. Dibata waa hedduu nu barbaachisu isa kana amma bishaan fidee itti godha. Mooya wardii yoo qabaattan mooya wardii itti godhachuu dandeettanii loomiillee itti godhachuu dandeettanii garuu loomiin yeroo qorraa kana fuula kostor nama gooti qorra wajjin jechuudha. Fuula kostor waan nama gootuuf haliiba waan qabuuf rakkoo hin qabu jechuudha. Kanaaf innee argitan gara malee nu jala laafu hin qabaatu kun bishaan qorra dhahee jira jechuudha. Itti dabala ruuza itti dabala jechuudha. Akkana jalaa hin laamne jechuudha. Fuulaa fi harka kiyya dibadha jechuudha. Harka asii gadi mormallee yoo dibattan rakkoo takkallee hin qabu jechuudha. Akkana finnee waliin gahannee sirriitti waliin geenyee jechuudha. Erga wal nuuf gahee jedhee hin jedhee akkuma argitan akkana waliin gaheera jechuudha. Xiqqoo hin tursiisa maaliif haa wal qabatee haa jabaatu jechuudha. Mee xiqqoo hin laafe waan ta'eef sila kana ta'eef bareedinni keenya nuuf ta'a yoo ofitti bareedne namatti illee bareedna obboleeyyan kiyya ofii keenya fuula keenya gogaa qaama keenya haa qabannu jechuudha. Wantoonni asitti argitan kun tokko isaa keemikaala waan qabaati miti. Haliimni doon illee ka garaatti dhugamu ruusni illee ka nyaatamuu fi akkasuma sukkaarrillee kaashaayii wajjin yookiin buna wajjin dafisnee dhunnu waan ta'eef wanta miidhaa tokko nurraan geessu takkallee hin qabu jechuudha. Gogaa keenya qaama keenya gogaa fuula keenyaa kasirratti nurratti dudu'ee fi kan nurratti gurraachatee fi bakkee guriin nurratti bahee ittiin nurraa gurraachatee nurraa badu dide haala salphaan ofirraa balleessuu dandeenya jechuudha. Keessaafuu yeroo nama tokko irratti fuulli oilii qabu ani fuulli kiyya oiliidha. Waa dibachuu hin danda'u fakkeenyaaf kireema baay'ee dibachuu hin danda'u waa tokko dibachuu hin danda'u sababa fuulli kiyya oilii ta'eef jechuudha. Fuulli kiyya oduman dibatiin akka nama dibatee itti fiisaatee onni jedha. Karaa funyaan irraa kanneen illee deebi'ee ofuma akka oo'a nama oo'a keessa deebi'ee ol shifshif ol jedhee daf jedha. Kanaafuu ani wamaa hin dibadhu jechuudha. Waan magaalaa irraa bitame yoo waan akkana kanneen mana keessa fayyadameen alatti yookiin ruuza yookiin sukaaraa fi loomii
yookiin naani shuunfaana namni wallaaleen jiru shuunfaana jechuun ajjaadha. Isa kanniif fayyadamu malee waan magaalaa irraa bitamu kireema tokkoyyuu hin fayyadamu. Kireenni fayyadamu hin jira isa isin argisiisa. Saabunaallee jechuudha. Saabunaa fakkeenyaaf doofii fayyadameera. Innillee ba'umaan jiru bareedaa deebi'ee abukaadoo fayyadameera. Amma immoo assaaraa jedhaatu jira. Isa isiniif viidiyoo irraa hojjedhee isiniif argisiisa jechuudha. Warra fuulli keessa ooyilii qabuu fi akkasumas shifshifii qabuu fi buguriin itti bahe keessaafuu warra shifshif irratti jedhee akka nama bishaan keessa keessi isaa bishaan raatee bishaan keessa jiru ol baheellee akka warra bugurii sanitti ol bahee hin mul'anne adii bishaan ta'eetiin achumatti gadafee deebi'ee ol bahee ol hin baane shif jedhee ka'ee deebi'ee gurraachata jechuudha. Gurraacha ta'eetiin fuula namaa irratti mul'ata. Ani waan akkasiisan qaba waan ta'eef ka ofii kiyyaa ofirraa balleesse amma fuulli kiyyaa nagaa qaba jechuudha. Waan ofii kiyya kanniinuma dibadhee fi saamunaa sana immoo isiniif yoonni jira viidiyoo hojjedhee isiniif dhiyeessa jechuudha. Hedduu isaa saamunaa isan bareeda nama fuula ooyilii qabuu fi deebi'ee nama shifii qabuu fi akkasuma waan gugurraalee irratti bahee jechuudha. Sila kana ta'eef obboleeyyiin kiyyaa mana keenya keessatti of qabannu jechuudha. Yoo ofitti bareenne namatti bareennaa yoo of laalle namni nu laala jechuudha. Nu'uyyuu ofii keenyaa dursinee of laaluu qabaanna. Nama ofii isaatii of laale namni illee ilaala jechuudha. Amma akkuma argitan kinoo jabaatee jira jechuudha dura hin laafe. Isa sana kana fidee fuula keessanii fidanii fuula keessan irratti dibattu jechuudha. Akkuma argitan shakak jedha maaliif ruusni illee sirriitti korootii waan ta'eef ruusni illee korot jedha qencee akka qenceetiif qencee qabaa bullaa diqiq jedhisanii miti. Ammas deebi'ee sukkaarres akkasuma jechuudha. Sukkaarres akkasuma deebi'ee qaama keenya ammoo hedduu isaa laaffisaa hedduu isaa bareechisaa isiniin jira obboleeyyan kiyya. Fuula keessanis ta'ee harka keessanis ta'ee akkanatti dibattan jechuudha. Dibattanii daqiiqaa 5 hanga 15 ofirra yoo tursiistanii daqiiqaa 5 hanga 15 ofirra tursiiftanii yoo jettan haala salphaan achi bishaan ho'aa yookiin ho'aa gubaa odoo hin taane bishaan daafii qorri keessaa baheen yoo dhiqattanii jettan hedduu isaa bareedaadha jechuudha. Hedduu isaa qaamni keenya of kennatee hedduu isaa laafaa hedduu isaa ofuma kenna namatti nama bareedu osoo hin taane ofuu kennaa ofii das jenna jechuudha. Ofumatti bareenna jechuudha. Odoo namatti hin bareenne namatti illee akkasuma yoo nu ilaale namatti illee bareeduun keenya hin oolu jechuudha. Sila kana ta'eef obboleeyyan kiyyaa ofiif haa taanu yoo ofiif taane namaaf taana. Kuni wanta akka keemikaala hin qabu namni tokko wanta yuutuubii irraa yuutuubiif jedhee dalaguuf jedheetiin nama balleessa. Ani ani kana waan ofii kiyyaa itti fayyadamu daakkadhee lafa kaa'eetiin akkana gizee hunda torbee keessa gizee lamaa dibadha jechuudha. Ani immoo morma kiyya qaama kiyya haga fakkeenyaaf harmaa olii mormaa fi akkasuma deebi'ee asirraa kana muluu gadi kaasee fuula kiyya hin dibadha jechuudha. Torbaan keessa gizee lama gizee shaaworii seenuu barbaadda fa'a keessaafu. Ammallee isa kana yoo killee jechuudha. Killee itti dabalattan killee boora adii isaa osoo hin taane killee boora itti dabaltanii killee wajjin dibattan hedduu isaa bareedaadha. Killee ammaaf mana keessa waan hin jirreen malee silaa isinitti argisiisa. Viidiyoo biraa irratti qabadhee isinii dhufa jechuudha. Eega akkanatti dimmee waliin harka keenya haga asii muluu isaa waliin geennee jennee masaaj goona jechuudha. Sirriitti masaaj godhuu qabaanna. Masaaj goonee haga daqiiqaa 5 hanga 20 irratti masaaj goonee haa irratti nuuf goggogu eennee jechuudha. Booddee isaa ofuma isaatii gogaa qaama keenyaa ka dudu'e laaffiseetii nurraa yaa'a jechuudha. Ofuma isaatii jechuudha. Hedduu isaa qaamni keenya ammoo gogaan keenya hedduu isaa deebi'ee laafa. Sila kana ta'eef dalannee itti haa fayyadamnu isiniin jira obboleeyyan kiyyaa faayini keenyaa fi fayyaan keenya ofii fi nama ofitti bareedetu namatti bareedaa isiniin jedha. Fuula keenya akkanumatti masaaj godhuu qabaanna jechuudha. Hedduu isaa fuula keenya gogaa dudu'aa fi ammallee karaa kallacha gubbaatti walitti nu shuntur jedheetiin walitti shuntur jedhee akka nama umuriin achi siqeetitti walitti shuntur nu jedheetiin jedhe hedduu isaa gannurraa lakkisa jechuudha. Haliimni duun hin laaffisa sukkara wajjin hedduu isaa bareeda akkasitti dibadhaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Waan ofii kiyyaa dibadhee itti fayyadamu waan ta'eef akkana eega goonee daqiiqaa hanga 10-15 ofirra tursiifnee eetiin booda isaa bishaan daafii dhiqanna jechuudha obboleeyyan kiyyaa. Yoo isinitti tole viidiyoo kiyya laayik godhaa subscribe gochuu hin dagatinaa. Maatii kiyya ta'aa. Gaafii yoo qabaattan koomentii jalatti gaafadhaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya.
akkanatti dibachuu qabaatanii ani harki kiyya garuu waan ifi fuulli kiyyaa fi harki kiyya amma tokko miti harka gizee hunda Cloroxii fi filaashii waan ittiin dalaguu fi hedduu isaa onni fuulli kiyyaa fi harki kiyya adda jechuudha nama ajaa'iba namoonni kamiyyuu amma yeroo kana keessa gizee qorraa kana bishaan qorraa wal keessa waan ittiin meeshaan faadhanii fi hedduu isaa harka keenya qayyara jechuudha hedduu harka keenya goggosaa deebi'eetiin hin kukkuta jechuudha kanaafuu nuti yoo of laalle namni nu laalaa ofii keenyaa of laaluu qabaanna ofii keenyaa ofiif ta'uu qabaanna siin jedha obboleeyyan tiyya nama ofii ta'etu namaaf ta'a kanaayyuu dalagaa itti fayyadamaa siin jedha kana hafe kaafe ammoo fuula dibadha jechuudha fuula isin afootti dibadhee isin argisiisuuf waan itti mijannee fi isa kaafe ammoo fuula kiyya dibadha jechuudha kanaafuu isinillee dibadhaatti fayyadamaa ofii keessanii of laalaa dalagama arabaa bichaa hin ilaalinaa jechuudha yoo ammoo har'a umurii kanaa of ilaalle gaafa malallee ijaarree bultii ijaarannee jenne of laaluu hin dandeenyu maaliif oduma bultii faana fiinnu tadhiite nutti bariitee tabariiteellee nutti dhiite waan ta'eef dursinee yeroo kanarraa qaama keenyaa fi gogaa qaama keenyaatii fi bareedina keenyaatiif of kennuu qabaanna addunyaa bichaaf jechuu bichaaf deemuu fiiguu osoo hin taane qaama keenyallee of laaluu fi of yaadatuu qabaanna jechuudha akka yeroo gaafa daa'ima gizee gaafa daa'ima haadhateen nu laala haadhateen nu kunuunsa nullee amma yeroo keenya kanatti ofii keenya of kunuunsuu qabaanna of laaluu qabaanna isiniin jedha obboleeyyan kiyya viidiyoo isinitti hin dheeressu daqiiqaa 10 booda walitti deebina. Obboleeyyan tiyyaa namni bishaan fayyadamnu jettan mooya wardii kinu akkuma argitan mooya wardii kana fayyadamuu dandeettan jechuudha. Isinis mul'ata abdii qaba mooya wardii kana yoo fayyadamta hedduu isaa bareeda fuulatti afuufatanis kun shuggeen bitame ka pilaastikaan bitamu hin jira jechuudha birrii guddaa miti birrii 10 jechuudha riyaala 10 duwwaadha isa bittanii fayyadamuu hin dandeettan jechuudha loomii warri fayyadamuu hin barbaannee fi akkasuma bishaan wajjin warri fayyadamuu hin barbaanne loomii wajjin fayyadamuun garuu bareeda loomii hedduu isaa qaama keenya qulqulleessiti haa ta'u ammoo gizee qorraa kana qorra walii fuula keenya goggossiti fuula keenya waan goggossituuf dirqama gizee hunda dibachuu hin qabaannu jechuudha kanaafuu mooya wardii bittanii mooya wardii wajjin fayyadamuu dandeessanii lakki mooya wardii illee hin binnu jettan bishaaniin fayyadamuu dandeettan haliimni dawwaan keessa jiruuf hedduu isaa fuula keenya bareechisa jechuudha amma akkuma argitan irratti qabatee jira maaliif sukkaara waan qabu sukkaarrii fi haliimni doonii akkasuma itti waa qabata amma irratti qabatee waan jiruuf kino fuula keenya gizee itti onni goone jenna akkamatti irraa masaajii ittiin gooneetti gizee dhiqachuuf kaanetti dura osoo bishaan ofitti hin dhiqne jechuudha akkanatti riguunii qabaanna jechuudha maaliif gogaa keenya gogaa nurratti suntur jedhee fi akkasuma uffanni jedhe uf dadhabe akka nurraa kakaasu jechuudha. Damma dibachuu dandeettanii dammis bareeda haa ta'u dammi rakkoon isaa fuula keenya irratti rifeensa baasa jechuudha. Maaliif an ofii kiyyaa fayyadamee waan argee fi damma dibachuun dammi gahee rifeensa margisiisuu guddaa qaba. Waan gahee rifeensa margisiisuu akkasuma laaffisuu guddaa qabuu fi akkasuma baay'iseetiin fuula keenya irratti rifeensa baasa jechuudha. Maaliif dhiiraa wal fakkeessa waan ta'eef damma dibachuu irra sukkaara wayya jechuudha. Yeroo hundi sukkaara fayyadama. Duraan damma fayyadamaa ture amma immoo garuu sukkaara fayyadama jechuudha. Gizeen irratti goggogee jedhee ofiin amma kun baay'iseen irra hin turre sirriitti hin goggonne viidiyoo isin dheeressuu hin barbaanneef jechuudha. Kanaafuu isin ofirra tursiiftanii haga daqiiqaa 20 sanii olillee ofirra tursiiftanii yoo dhiqattan waan akkasiin hin godhu jechuudha keemikaala wayii hin qabu mee dhiqadheennee walitti dachaana. Obboleeyyan tiyyaa kana akkuma argitan dhiqadhee dhufeera jechuudha. Hedduu isaa laafa jechuudha gogaan qaama keenya. Haal hedduu das nama jedhu odoo kana caalaa irra ture hedduu isaa baay'iseetiin waan nama hawwatu fuula keessattuu fuulli keessa ofii keessanii ofitti gammaddan jechuudha. Namni odoo isinitti hin gammadne ofii keessanii ofitti gammaddanii dibadhaatii ilaalaa itti fayyadamaa isiniin jira obboleeyyan kiyya. Akkuma argitan kinoo amma laadhaa gogaan qaama kiyyaa dura hin suntur jedha
hin gogoga amma musirritti hedduu isaa laafa jechuudha. Hedduu isaa nu laaffisa fuula fa'a keessattuu hedduu isaa laaffisa harka keessanii fuula keessan yoo akkanatti qabdan yookiin nan gizee rafta harka keessan fuula keessan jala yoo gata hedduu isaa ofii keessaatii hedduu isaa das nama jedha jechuudha. An ofii kiyyaa waan ofii kiyyaa ofirratti dalagee arge waan ta'eef dalagaa itti fayyadamaa isiniin jira. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa subscribe like gochuu hin dagatinaa amaanillah.